ijoollee Oromoo haadhaaf abbaan isaa irraa ajjeefame kan uummanni Oromoo quba hin qabne kan sabni bal'aan quba hin qabne deemtee fiduudhaan interview godhuudhaan akka uummanni gargaaruuf waan ati godhu jirtu nama haadhaaf abbaa manni irraa jigee mana jaarsi mana jaaruudhaan waa hedduu hojjettaa Facebook irratti argeetin jira namni hundinuu baanii beeytanii kana durallee akkuma akkasitti rakkoon isa mudatee ture rabbiin fayyisee har'aaf nuuf ka'ee jira baga rabbi si fayyisee atilleen baga saba keetiif fayyitee deebiteen siin jaa. Aye akkuma naa gammadda normaali wanta har'a gochaa jiramu kanaatiif namni baay'een galatoominaan jechuu fedha garuu anatti kan fakkaatu joormaali yeroo sanaadhaa atillee keessaa qabda norma kyaa qabdu. Neetworkii na fakkaata. Irratti bilbilu namoota hedduu bilbilaafin si'a itti fufatamas. Mee akkana gacheessu. Akkam haa ta'u jettanii gargaarsa kan amma wayitu jira maakii asirratti kara deemaan dirqama isaa ba'ateera. Dirqamni kara deemaa inni guddaanii ijoollee kana yatiima kanaa fi ijoollee miidhamte kana gadi baasuudha. Ijoollee kana immoo kan gargaaru amma qooda hawaasaati. Qooda keenya dirqamatu nu jira. Foon keenya, obboleewwan keenya, lammii keenya, gosa keenya akkamitti gargaaruu qabna? Uummanni akkamitti bira dhaabbachuu qaba? Yeroo hedduu sabboonummaan Oromoo kun qilleensarra qofa beektaa gadi hin bu'u lafatti. Asirratti hundi nama 1,000 waadaa seensifachuu dandeessa. Garuu namni gadi bu'ee kaffaluu nama 100 hin caalu. Isa as qilleensa gubbaatti ta'uu dhiisnee akkamitti deemna? Amma fakkeenyaaf fandeen gadda gaafan viidiyoo kana argu bareecheen obsa dhabee yeruma sana tun kara deemaa barbaadu bilbilee fi akkaawuntii argadhee guruuppii hidheen qaba. Akka ammaatti guyyaa lamman kana keessa birrii 100 walitti qabeeraa jechuudha karaa koo ijoollee kanaaf. Waan 100 ol ta'u callaa harkatti qabeen qabaa jechuudha. Akkasitti hojjechuun nurraa eegama. Lafa buunee achis akka maakeetti beekamtii ati qabdu har'a hawaasa fayyaduu qaba. Beekamtii obboleessi koo kun qabu uummata fayyaduu qaba. Kun immoo kana gochuuf gadi buunee lafarratti hojjechuu qabnaa jechuudha. Ijoollee kanaaf yoo xiqqaate manni tokko bitamuu qaba. Hojiin tokko uumamuufii qaba. Carraan lamaan jiru nama tokko. Carraa kanatti fayyadamanii yatiima haadhaaf abbaa isaa diina faannootu irraa ajjeesse. Nuti immoo ijoollee kanaaf tumsuu qabna. Wanni guddaan akka carraatti nuti fudhachuu qabnu kana deemaan ammallee haa galatoomu ijoollee kana nutti gadi baasuudha. Eega ijoollee kana gad nutti baasee wanti nurra jiru maali? Dirqama. Ijoolleen kun gargaaramuuf dirqama nurraa qabu. Haqa nurraa qabu. Tokkoffaa yatiima. Lammaffaa nama tokkoon kana qofa miti jechuudha. Gurbaan asirratti raawundii godhee jiru kuni ijoollee daa'ima isaa gadi immoo nama 4 guddisaa jira. Kadhatee ofii daandiirra bulee mannaariyaa keessa deemee bulee. Kanaaf nuti waan gochuu qabnu amannee hin goona yoo jenne wanni hin godhamne hin jiru jechuudha. Isa kanaaf atis garee tokko kiriit godhattee ijoollee si amananuuf, si jaallatanuuf, si kabajanu ofitti qabdee, ofitti mantee harkaa fuutee amaanaa uummataa kana bakka hangeessee fi yoo hojjettu gaarii. Asirratti qofa gargaaraa jettee gadi buuta yoo ta'e kun jijjiiraman qabu jechuu dadhabnus waan guddaa waan nama jijjiirsiisu qabu. Lafa irratti hojjechuu qabna. Kara deemaa dubbiftee fiduu keetiif galatoomi. Anillee gadda ittan dubbataa jira. Akkuma si gaafatan ijoolleen namoonni hedduun na gaafataa jiru. Namoonni waan akkasii gargaaruu irratti of boodan deebi'an. Anammas irra deebi'een isinitti himaa akka mataa kootiitti guyyaa lamman kana keessatti birrii 100 takka 30 waan akkasii funaaneen jira. Callaan harka jira, akkaawuntii dhuunfaa irra jira. Ofii koo funaanee ka'een akkaawuntii sana irratti galchee reesiitii illee uummataaf maxxansaa jechuudha. Akkuma kana atillee waan kana osoo hojjette namoonni 3-4 bakka adda addaatti waan kana yoo hojjetan yoo immoo wal taane kan hojjennu ta'e birrii miliyoona tokko yoo xiqqaate guyyaa 2-3 keessatti sassaabuu dandeenya jechuudha. Uummanni kun daa'ima kana gargaaru kurrifataa jira, iyyaa jira. Nama harkaa fuudhu dhabame, nama amanee itti kennu dhabe. Isa kana lafarratti waa hojjechuu irratti haa walii gallu. As qofa irratti dhiibnee atis hojii godhattee waan biraa biizii akkanni si godhu nan beekaa sana yeroo dhiiftee waan kana torbanuma kana keessa xumurree
obboleessa keenya kanas gammachiifnee daa'imman sanas gammachiifnee hawaasas gammachiisuu qabnaa kan jedhu yaada kooti. Okay, ayyee. Akkaawuntiin banamee ni jira miti? Akkaawuntiin dhuunfaa jiraas ni jira. Okay. Mucaan kun obboleeyyan 6 qaba. 6 dhugaadha wanni sun. Isaan qofaa miti nama 6 isaan. Shammoo jaanii 5 quba qabaa. Isa kana faana 5 quba qabaa. Hundi isaanii ni jirani. Harkanii amma harkatee karaa deemaan hunda isaanii obboleeyyan isaa. Maal ta'e? Sagaleen kiyya keeti musi biraa immoo biraa akkanti obboleeyyan isaa hundinuu harkamanii jirani amma. Adda faffacaan walitti fiddanii jirtan. Jaartii manguddoo tokko argite miti manguddoo wayiituu guddisa. Yaani mucaan inni kun manguddoon sin ofiiyyuu nama kunuunfamuu barbaadu dadhabaan humna fitataniiru. Daa'imni kun kadhataa oolee waan kadhataa oolee waan namni harkarra kaa'eef ijoollee isaa utusuu isarra xiqqaa sanaaf geessa. Yoo itti dhiitellee daandiirra bula. Manni isaa inni guddaan mannaaraa konkolaataa keessaa jedhan. Siigalee akkas akkaawuntiin dheengadda banamee jira maqaa jaartiitiin. Maqaa akkaawuntii jaartii kanarra galchaa jennee asirratti maxxansinu yoo ta'e uummanni asirratti waadaa siif seenuuf abduuban jiru. Garuu hundi hin galchu. Maaliif uummanni keenya maqaa jaallatu? Yoommoo ati akkaawuntuma mataa keetii yookiin akkaawuntii hiriyaa keetii tokkotti garee tokko dhiitee walitti qabdee jette siif kenna uummanni kun. Atis waan walitti qabdee achi galchita. Anis waan inni walitti qabeen achi keessaa inni kun karaa gabaabaa karaa ittiin wanni guddaan sassaabamuu danda'u. Haa ta'u malee immoo kanaaf dhiisnee akkaawuntuma qofa barbaannaa kan uummanni jedhu yoo jiraate kana deemaan feesbuuka jalatti illee maxxansee ammallee maxxansee jira. Anillee waan kana bilbila kana keessaan qabaa jechuudha. Baasuu dandeenya. Garuu karaa kamte irra salphaadhaatti irratti walii galuu qabna. Qoomee karaa diimaa fidaa neetworkiin isa iraasaa jira. Qoyaa dhufume. Amma wanta gargaarsallee waan xiqqoollee taasisu waan akka illee wanni godhameef hin jiru miti ila amma. Ijoolleen uffata jijjiirrataniiru sun gargaarsa jedhamuu hin danda'u jechuu yoo baanne illee afaan guutee gargaarsa jedhamu. Gargaarsa jechuun mana tokko ijaaruudhaa fi qubsiisuudha. Waan isaan ittiin gara fuulduraatti jiraatan yoon gooneef gargaarsa jedhamuu hin danda'u. Namoonni tokko hundaan wal birrii 5,000 kan ergu jira, 2,000 kan ergu jira, kan kana godhu jira. Kun immoo jireenya isaanii jijjiiruu hin danda'u. Amma nuti kan irratti xiyyeeffachuu dandeenyu qubsiisuudha. Ganna akka jarri roobaan hin dhaanamne rooba keessaa ol galchuudha. Irraa immoo quttoo keessa akka hin deemne ijoolleen kunii mana itti bituudha. Wanni guddaan karoorri kana deemaas itti dubbattee ijoollee kana manneenaaf haa bitamu. Ijoollee kana ol galchu malee garaan nama dhiigaa tahaan jiru jedhee jira. Maaliif inni nurra qaamaan bira waan jiru rakkoo isaanii akkasitti hubatee jechuudha. Kana gochuun immoo salphaadha kan yoo wal dhaggeeffannee gara hojiitti bobbaadu. Karaa deemaan neetworkiin isaa sirrii waan jiru natti fakkaatu karaa deemaan natti himee ture. Ijoollee akka hin ta'etillee mana kana waan manaa kanarratti uummanni Oromoo akka xiyyeeffatan dubbatu ture. Namoonni biyya alaa fi biyya keessas bifuma hunda jirtanii maalleen xiqqaadha jettanii akka hin tuffanne wantuma xiqqaan walitti qabamee guddate waan takka fida waan ta'eef ijoollee haadhaaf abbaan isaanii. Yooya akkam jirtu? Nagaa jiramee dubbadhu. Nagaa illee akkam jirtu jechuun dhufee waa'ee gargaarsaa irratti dubbachaa ture yaada. Waa'ee ijoollee mucaa dheengadda akkasitti sooshaal miidiyaa gubbarratti onnee keenya qalbii keenya akkasii nu boojjiseessan. Qalbii nu cabsa. Viidiyoo waan taatee ta'e hundumaa ilaaleen jira. Hedduu wanta nama gaddisiisudha dhugaa dubbachuu fi wantoonni akkasii iddoo baay'ee jira beektaa Oromiyaa keessa iddoo baay'ee akka kanatti rakkatan jiru. Yeroo akka kanaa immoo uummata keenya akkas dhiphatan kana gargaaruun dirqama keenyaadha, dirqama lammummaadha. Dhugaa dubbachuu fi gara deemaan duruma kaaseen beeka. Hojiin hojjetu baay'ee natti tola. Maaliif uummata Booranaa yeroo gargaarsaa sanallee waan hundumaa hordofaan ture, waan hundumaa ilaalaan ture.
kallattii adda addaadhaan gatii baasuu qabu baasee yeroon akka ittiin saba keenya bira dhaabbatu wantoonni akka kanaa kallattii danda'ameen ijoolleen Oromoo hundumtu wal gurmeessine waan akkasii irratti hojjetame baay'ee waan namatti toludha. Mucaan kun amma sadarkaa si'amee qara deddeebi'ee hidhamuutti gatii gurguddaa baasaa jira. Namoota akka kana uummata Oromoo fayyadan immoo uummata Oromoof gatii baatan immoo bira dhaabbanne kallattii kamiin akka itti uummata keenya gargaaru dandeenyu irratti dubbanne wanti kun osoo itti fufeen jedhaan dubbachuu dheengadda gaafanii argee viidiyoo sana hedduu natti dhaga'ame hedduu nama gaddisiisa garuu immoo gaafan isa booddee taatee mucaa sanaaf ilaalu immoo akka malee hin gammadee jechuudha. Akkasuma waan gatii hin qabneetti maatii yeroo keenya balleessuu qarshii keenya illee balleessuurra ijoollee ilmaan Oromoo rakkataa jiran karaa irra dhaabbaa hin qabne namoota akka kanaa bira yoo dhaabbanne ani akka malee natti tola jechuudha. Hedduu jaalladha waan akkasii hedduu teenyuullee hin jedha dhugaa waa'ee kanarratti dubbachuu keessaniif. Karaa deemaa dhugaa gosoonni qaqqoo fi hundi keenya jaalladha. Wallahi maal akka jiru hin beeku hojii inni hojjetu hundi keessan hundi beekani. Hanga baadhatee waa fuudhee wallahi muka kana fuudhee waan hunda hidhamee tumamee akka inni gaafa sana rakkoo irra ga'e waan irra geessan waan hafuutti hin fakkaanne ture. Rabbiin garuu afaafi isa olche baga nagaan dhufte ammallee irra deebi'ee karaa deemaa keenya baga nuuf jiraatte umrii dheeradhu sinjaa hundi dhaabbachuun dirqama beekuttiin isa beeka. Golli tokko akka dhuunfaatti isa cina isa bira jira. Golli lammaffaan akkaawuntiin akkoo isaanii jira. Namoonni dhimma kanarratti namni hundumtuu naaf haaraadha jedhan akkaawuntii akkoo isaanii sana raggashuu danda'a. Akkaawuntiin akkoo isaaniidha. Isaan namoota fedhaniitiif laachuun ni danda'ama. Golli abdiitti dhiyoo jiru ani abdii irraa shakkii qabu. Sababni isaa qoosii agarsiisu. Naannoo abdiitti dhiyoo kan jiran. Kana kan tiin jedhuutiif immoo normaalii har'aan tiimiin qaba tiimiin kiyya mana ilaalaa turani. Mana sadii keessaa filachuutti jirra. Maal argattee maalirra geettee isa jedhamuutiif immoo hiriyootuma kiyyaa wajjin nan godhaa akkaawuntii akkoosaa sana gadduudhaan Isaa Abdallaa fuula feesbuukii kara deemaarras jira ammas isinitti himuu hin danda'a kan akkoosaati gaaffii rakkeettiidhaatiin gaafataniitii fi lachuun isaa jira jechuudhaatiif jedheen dabalatamoo biyya Ameerikaa keessa namni warri Minisootaa jiranii. Minisootaati namni dhimma kanarratti hojjetu kaa'amee jira. Guyyaa borii walitti deebinee kunoo kana inni waliif ibsuu kan dandeenyu. Namni tokko Minisootaati kaa'amee jira. Namni dhimma ijoollee kanarratti akka hojjetamu kaa'amee jiru. Namoonni Jarmanii jiran namni tokko Jarmaniiti kaa'amee jira. Namoota gara Duubaayii jiran. Yoo kanarratti shineedhan. Okay, Facebook mul'isuu barbaadeeti namni Facebook akkaawuntii karaa deemaa hedduun jiraachuu danda'a. Sanumaafuu seenaati karaa deemaa jaatti sarchi godhaati. Wanni hunda maxxansa akkaawuntii akkoo isaaniiti mi? Akkoo isaaniiti. Sanumaafuu maxxanfamee jira achirraa fudhaatii akka ijoollee kana bira dhaabbattan abdii isinirraa qabna. Abdiin keenya saba waan ta'eefu bira dhaabbadhaan isinin jaa galatooma. Okay, Amerika namni kaa'amee jira. Sanillee gaafamee babal'isiitiif. Amerika Minisootaa nama tokkotu jira. Nam sana liinkii isaa waan hundumaa isaa qopheessee toruma TikTokii kanarra biyyi addana qubatee jira naan jedhan situ Facebook irra jira malee biyyi as buufatee jira naan jedhani.
Kan nama Ameerikaa jiru sana liinkii isaa qabadheen isiniif dhufa. Kan nama warra Jarmanii jiranii obbo Abarraatu jiraachi kan isaas liinkii isaan isinii fidee dhufa. Kan nama naannoo Abdii jiranii Abdiin normaalii wayirra ga'eera jedhee yaada. Mee Abdii waan irra geesse asumaatiin dubbadhuuti. Ani immoo namoota sitti dhiyoo jiran normaalis irraa amantummaa akka hin qabu. Anillee akkuma isin fuula kiyya bal'ina isaa kan argitan Oromoo amanuu kiyyatti bal'aadha. Fuulli kiyyatti akkuma caali ati beektaami qixxatti dhaladhee guddadhee fakkatti guddadhee beektaami ati beeksuma kana qabi. Kanaatiif Abdiin ana mana jechuudhaatiif jedheeni. Sina mana jedhee raawwadhee moo dhumarratti eebba mana kanaarratti si amanuun dadhabee akkan hin jenne Abdiin qabaan. Akkuma fuula kiyyaa kana ifa kan kiyya. Hin cabse taanaan hin cabse, hin dabse taanaan hin dabse, qulqullu taanaan qulqulleesse. Afaanuman jedheetii nasi deebisee shaaruun dandaasiin jechuun jedheen Abdiin garuu gola isaatti waan baay'ee buusee jira. Mee Abdii ati itti fufii raawwadhuuti gara giifti duree tiiktookii ishee galgala irraa kana kottu gola keenyatti yoo dhuftu ta'e faayidaan qabdu bakka ati feesbuuk irratti hafte kanaan jettetti hin dhufa Abdi mee jedhu. Galatoomii jalqaba obboleessa kiyya kana deemaa hojiin ati hojjettu hojii boonsaadha. Hojii hojjetamuu qabu hojjette galatoomiin siin jedhetti aansuun waan hojjetamuu qabu waan dirqama irra jiru jalqabeera. Intumurre malee eegaleen itti jira. Tokkoffaan waan qilleensa kana irratti hin amanu. Wannan ittiin amanneef dhimma waloo kana wannan isinitti himaa jiruu fi akkaawuntii namni fudhatee irra galchuurra guruuppiidhaatti itti gaafatamummaa fudhaati hojjedhaa wannan jedhu hirmaannaa keessatti parsantii guddaadhaan wal caala. Wanni wajjin hojjetamuuf wanni namni nan galcheedhee deddeemu wal addaa jechuudha. Ani dheengadduma kana deemaa dubbisee waan ta'e wajjin dubbannee eeyyama sarraa fudheera. Garee ani hidde sana keessa nama 300 wayitu jira. Nama 100 wayi waadaanaa seenan keessaa birrii 100 birrii 30 olii akkaawuntii irra galfadheen qabaa jechuudha guyyaa lamaan kana keessa. Kanatti dabalamuu barbaadu liinkiin isaa feesbuuka koo jala jira. Peejii Sigimooshoo kan jedhu hedduun keessan ni beektu. Peejii kiyya jechuudha. Isa jala jira liinkiin sun. Achi jalaa tuqxanii garee keessa seentu yoo ta'e nu wajjin hojjechuu dandeessu. Na wajjin hojjechuu dandeessu. Kan immoo garee keessa seenuus hin barbaanne feesbuuka kana deemaa jala akkaawuntii fudhattanii irra galchuu dandeessu. Wanni immoo guruuppii irratti hojjetanii wal ta'anii hojjetanii walitti fidanii hojjetanii ka'anii galchuun faayidaa qabu. Tokko wanni anis galchee makiinis galchitee caaliinis galchee kara deemaanis galchee jedhu akkaawuntii sana irratti meeqa akka galillee siif hin galu. Ani immoo gama kootiin waan tokko hojjechuuf yoon itti gaafatamummaa fudhee hojjedhe nan beeka waan sana. Makiin hin beetti waan sana. Wanni hojjetamu kun uummanni yoo baraa deeme humna godhata. Miira gammachuutitti dhaga'ama. Waan kana hojjechuu irratti daranuu cimaa deemaa jechuudha. Kanaaf amma wanni Ameerikaas jiraatu, Awurooppaas jiraadhu, biyya keessas jiraadhu, biyya Arabaas jiraadhu, wanni walitti nu fidu onlaayinii. Hojjechuu barbaaddu eeyyeen, yatiima gargaaruu barbaaddu eeyyeen. Asirratti haa namni na arguudhaa namni 100 jedhu jira. Kan lafarratti 100 siin kennine sun hin barbaadamu. An kanan barbaadu nama birrii 500 Itoophiyaa naa kennu nan barbaada. Kana gochuuf immoo keessaan na dubbisa. Ammas immoo peejii koo jala Sigimooshoo jedhaa sarchi godhaatii warri hin beekne liinkii sana tuqadhaa seenaa kottaatii itti makamaa hojjedhaa. Ani waan hin qabe kana itti namanaa amma rabbi naaf kenneef amma uummanni walitti naa qabee walitti hin qabadhaa. Waan hin walitti qabadhe kanas gama barbaachisuun yeroon gahe hawaasaaf nan kennaa jechuudha. Kun karaa nan itti amanuu fi karaa nan qabadhee jiru. Namoonni hedduunis deeggaranii na wajjin jiru. Galatoomaa ijoolleen na wajjin hojjetaa jirtanuu fi na amantanii horii keessan natti kennaa jirtan ulfaadhaa. Hangama kanaan eegaleen jira. Boris Rabbi jedhe ittan fufaa. Gidduu kana ittan fufaa. Namoonni waadaanaaf seenan kun hanga isaan xumuratanii nu ga'ee nurraa galchi jedhanutti horii kana walittan qabaa jechuudha. Maaliif wanni kun dirqama keenya. Tokkoffaa wanni kun xiiqiis qaba. Ijoollee kana qadaa rabbii yookiin dhukkubni rabbi irraa dhufee hin ajjeefne diina roorroodha faannootu ajjeesee jechuudha haadhaaf abbaa irraa.
Gaafa kana immoo tokko xiiqiidhaan birmachuu qabna. Lammaffaa namoomaan birmachuu qabna. Sadaffaa sabummaan birmachuu qabnaa jecha. Arfaffaa isaa immoo yatiima gargaaruun qiimaa inni qabu sabaaba inni qabu namoonni beeka. Waan hedduutu walitti dhufa kan ijoollee kanaa. Kun hundinuu yoo hafe immoo imimmaanumti mucaan kun akkanatti lolaasaa jiru kun ergaa qaba. Dhiirri xiqqaattus guddattus yoo rakkoon itti jabaatti yoo gatii isaatti waa ulfaatte malee imimmaan akkanatti lolaasuu jechuudha. Isa kanaaf waliin tuffatinaa, waliin baqatinaa, nama 100 taatee birrii 1,000 birrii Itoophiyaa yoo kennite birrii guddaa walitti sassaabuu dandeenya. Birrii 100 walitti qabuu dandeenya. Garuu har'a nuti yoo xiqqaante miliyoona 1 funaannachuu qabna jira keenya. Isa kanaaf karaa nan deemaa jiru isa kana namoota natti dhufan wajjinan hojjedhaa, isin hirkaan fuudhaa, hin hojjennaa. Ayyamamaadhaan gama biraatiinis immoo gama obboleewwan kootiitiinis kan hojjechuu barbaadan karaan banaadha. Karaa dhuunfaas immoo kun haala isiniif mijeessaa jiru. Kanuman jedha galatooma. Galatoomii abdii hedduu takka galatoomii. Hundi keessanuu karaa deemaa fi abdii fooloo godhaati. Feesbuukiinis peejiinis wanna jiruu fi achirratti akkaawuntiin maxxanfamee jira gargaaraani. Karaa deemaa hedduu takka gidduutti wanti jedhu asiiti comment gochaa jiru warra Jarman jiru itti san akkamitti akka argachuu dandeenyu ifa nu godhechaa jiru waan ta'eef gamanumaan akkamitti akka argachuu danda'amu yoo haalli mijate jiraate otoo dubbatte. Namni achi jiru kun gaa nama dhuunfaati. Toora sooshaal miidiyaa isaatii haa kennuufi moo isin akkamittiidhaan beektan isin sadan daareektara koo miti fadhiidhaan karaa nan argisiisuu danda'amdanii anoon beeku waa'ee qee kana. Akkam goona seetan amma kan Ameerikaa jirus ni jira waan ta'eef amma hundi keessanuu karaa deemaa fooloo godhaati. Eega fooloo gootan booda karaa deemaan immoo fuula tiktookiidhaan isiniif maxxansaa jechuudha viidiyoodhaan. Akkasuma maaliif amma namni qabatu nama lama ta'uu danda'a. Gizee ati immoo akkasii hojjettee poost gootu namoota hedduutu achi jalaa fudhachuu danda'a waan ta'eef ani isin dubbisa feesbuukiidhaan akkam akka ta'u. Sanumaaf hundi keessanuu fooloo godha. Ammoonni isinirratti ijoollee tana gargaaruudhaaf wanni isinirraa eegamu karaa deemaa fi abdii fooloo godhuudha. Egaa fooloo godhuun booda wanna hundaa isaan jalaa harkattan. Toora Facebook irratti anoon beeku maqaa kiyyaatiin gara 40 ga'uuf deemamee dhaqaatii ilaala. Isheen sun foolooyiriin ishee xiqqaata akka foolooyirii 70 keessaa akka isaan adda baafatan quba qabaachisa. Kara deemaa hiriyaan humtuu galeen abbaataa wallaalee kara deemaan isa kam akka ta'e wallaalee oli keessa galee. Kanaafuu kara deemaa isa peejiin kan kiyyaa kan foolooyiriin isaa 72 ta'e akka ta'e. Gaafa kara deemaa ittanii seentan kara deemaa 72 akkasi. Akkas ta'e peejiin kara deemaa moo lamatti akka hin taanetti peejiin isaa jira. Peejiin isaa 25 warri sun lamaan akka kan kiyya ta'an. Tokkotu har'a biyya Duubaayin jiraadha naan jettee naa bilbiltee hamma dhumaatti wajjin haasofnee dhumarratti akkaawuntii laatee fi akkaawunticha irratti gaafa isheen ergitee jettu maqaan ati nu ergiteetii fi akkaawuntiin takkoo mitii jedhanii namatti deebisantu jira. Galgala kana naa bilbilanii hamma dhumaatti cimsee doosa kanarraati of eeggadhaa naa jedhaan jechuun jireetanii kan kiyya kana deemaa 72 fooloo jechuu barbaadeetan. Sirriidha amma warri feesbuuka tiktookii warri feesbuuka irra jiran irra hedduun waan ni beekanii ijoolleen immoo asuma tiktookii irratti hin beekne kun dogongoruu danda'a. Maaliif namni gizee gargaarsi tokko dhufe waan faayidaa isaa kan keessaa barbaadu hedduutu jira waan ta'eef maqaa keetiin banatanii akkaawuntiin taane maxxansanii ijoolleen amma immoo asirraa deemtee gizee maqaa kee barbaaddu. Kanarratti akka silaa maxxansitee bareedaa natti fakkaatan. Gama tiktookii wayya dhugaa dubbachuuf. Wanna hunda milkaneessuu fi akkaawuntiin tiktookii feesbuukaa kana akkaawuntiinis akkanatti argachuu dandeessan jettee yoo maxxansitee namni immoo achirraan feesbuuka kan ilaalee yoo deeme irra jira amma asii deemaa yoo inneen bikka biraa seenanii ammas waan biraa ta'uu danda'a waan ta'eef akkas yoo gootee bareedaa natti fakkaatan karaa deemaa. Edaa sin dhuguma jettanii ana duwwaatu Madagaskaarin tafe hundumti keessan magaalaa galtanii jirtanii. Karaa yoo bilbilee
hin jettanii nan dhufa moo dhuftu reesiniin hin jedhu erga hin jettaniiti qeema kana ooluun keenya hin oolu. So toorri normaalii yeroo baay'ees bakka isin jirtan hin jiru ni torki keessa hin jiru ni babba'aa miire yeroo argadettan karuma qe'an beekuu sanan fayyaa jirtu namaan jedha. Ergaa jiraattan immoo qe'ee keessan dhufuun kiyya dirqama katini nan barbaadan isinumaaf nasiifachi dhamaami. Sirriidha wallaahi karaa deemaa akkuma maqaa keetiiti. Sanumaafuu hundi keessanuu fooloo godha. Siin dubbisa keessaanillee gizeen asirraa ba'ee karaa deemaa maal akka ta'uu qabu. Feesbuuk asumarratti maxxansitee namni asiin feesbuuka yoo deeme irra jira. Dheeraa abdiidhaaf caalli maakii waan jettan jedha raawwadhaati. Kiyya raawwate haasaa dheeraa amma kanaa iyyuu gaayoo sassandee maleessaati naan dhufne waan jechaaniinis abdiinis maakiinis waan jettan jedhaati nabeellamaati gaddaniisa yeroo isin qottattanittan dhufaanii gola keessan kan. Rakkoo miti wallaa hedduu takka galatoomii ani siin dubbisa keessaanii caalii waan jettu yoo jiraate. Ani waan addaa waan tan jedhamu qabu dhugaa dubbachuuf yeroo haala rakkisaa akkasii kanarratti uummata keenya bira dirqamadha dirqamnee dhaabbachuu qabna. Kanaaf wanta isin jettanitti gama kanaan waan hundumaattan waliin galaa yeroo isin na waamtan immoo dafeenis ni argama. Dhufee kallattii kamiillee isin jajjabeessachuudha maaliifi Oromoon akkas ta'e arguu caala wanti nama gaddisiisu hin jiru. Kanaaf nummoo ol bira dhaabbachuu qabna. Kanaaf jabaadhuun siin jedhaa sillee kara deemaa atis maaki bifa danda'an wanta kanarratti cimsitee otoo hojjettee bareedaadha. Kallattii madda addaadhaan yerootti namoonni baay'een amma qe'ee isaanii irraati buqqa'anii Oromoo baay'een qe'ee isaa irraati buqqa'ee miidhama gurguddaa argaa jirantu jira. Kuusa kanarratti illee hojii xiyyeeffattaniiti gaariidha. Hunda keessan immoo hedduu sin jaalladha. Teenkiyuu sin jechuun jaalladha. Yeroo isin waamtan immoo dafeen nuti Ayyaatillee galatoomii hedduu takka sirriidha wanni jettee wanni kun waan qabamee irratti hojjetamuu qabu. Nu waan dandeenyutis ni goona. Karaa deemaa siin dubbisaa hedduu takka galatoomii na kabajjii asitti argamuu keetiif thank you so much hedduu takka abdiitillee galatooma. Waan idaata yoo jiraate. Ulfaadha akkasuma goona inshaallah. Waamicha keedhaatiif jalqaba irratti yoo waan tiiktookii kaasan gaasi yaadachuun kiyya hin oolu. Ani gola kana dhufee keessa ooleellee beeku badban jalaatii miliqee maleessaati. Akka namni as jiru immoo dhukkubni qubaan qabu hin odeeffanne yeroo takkaan kanan dhaga'e maakiin giifti duree tiiktookiidha jechuu dhaga'e mucaan sun achi baddee deeduman dhiise. Waamicha naa gooteedhaatii fi ani immoo galatoomii fi gala. Atorre tiiktookii kanatti yooma waggaa 3-4 booddee wanti kun ta'eedhaatii fi giifti duree tiiktookii siin jedheera. Atis hin badiniiti waan jalqabde kan akka fiixaan baasnuutiif rabbi nu haa gargaaru. Galatoomaan. Galatoomaanaaf jiraadha. Hayyana jetti. Hayyana.